jaallan dur waliin bifa adda addaatiin qabsaa turre Isqaa'eel Saggish Dr. Muhammad asirratti arguun kiyya hedduun gammada. Gurbaa goda kiyyaa immoo abbaa goda kiyyaa Dr. Bayaan bagan si arge. Baqqalaa Garbaa immoo jaala qaallittiiti. Baga wal agarre waan guddaa irraa baranna wal deemuun kun waan guddaa kanaan cimnee deemuu qabna. Qabxuma lamaa sadeen tokko kaasuun barbaada. Oromoon miidhaa gabalamaaf saaxilamee jira yeroo ammaatti. Gama tokkoon kallattiidhaan ajjeefama, kallattiidhaan saamama, kallattiidhaan beelaan miidhama. Oromoon sirnoota gita bittaa alagaa hedduu jala ture. Waggoota dhibba jechaa turre. Waggoota dhibba bara gabrummaa jechaa turre san keessatti namni keenya du'e walii yoo eda'ame kan waggoota 7 kanaa hin ga'u tokko. Uummanni keenya sirna abbaa lafaa sirna fiudaalaa Haayile Sillaasee irratti fincileetti qabsootti seene. Saamichi sirna Haayile Sillaasee jalatti godhame kan amma godhamaa jiruun walgituu hin danda'u. Kallattiidhaan miidhaa, ajjeechaa, hidhaa, salphachuu akkaan argin jala seene gama diinagdeetiin mateeriyaalii illee ogaa fudhanne saamamuu wanti amma biyya san keessatti by the way Oromiyaan addatti kan miidhaaf saaxilamte akka bara kanaan jiru. Gosa gibira dabalatee gosa saamichaa qonnaan bulaan kun kan milishaa, kan poolisii, kan paartii, kan gunaa buusaa gonofaa, kan bulchiinsaa, kan waajjira dhaabaa jedhanii irraa saaman naannoo biraa keessa jiru Oromiyaa malee. Namni guyyaa adii mana hidhaatii fuudhamee gabayaa keessatti kan rashanamu namni Itoophiyaa keessa bakka adda addaatti ajjeefamaa jira. Gaafiin hin jiru. Guyyaa adii ilmi namaa odoo uuu jedhu haadha duratti akka sargiititti kan rashanamu Oromiyaa keessa qofa Itoophiyaa keessattuu warra. Kuni waan miti namni jedhu am happy evidensiidhaan mormuudha jechuudha. So miidhaa gama lama hoggaan jedhu gara tokkoon miidhaa takkaa irra hin gahin kallattiidhaan murna Oromoo keessaa bahee gateettii Oromoo irratti taa'ee aangoo qabate kanaan miidhaan takkaa saba kanarra gahee hin beekne gahaa jiru. Miidhaa lammataatiin immoo jira. Oromoo jala daawwachuudhaan mootummaa Oromooti jechuudhaan saboota hunda ciniinee diinumtu godheera. Warra Tigraayin wal fixee, warra Amaaratiin wal fixaa jira, Somaaleedhaan walitti bu'ee jira, Eertiraadhaan walitti bu'ee jira. Ummatoota kibbaa hoo kan nu wajjin cunqurfamaa ture yeroo dheeraadha. Hattuuf waslaattaa isaan keessaa baate guuree aangoo irra kaa'ee saamsiisaa, ajjeechiisaa, salphisaa jira jechuudha. Ummatoonni kun kan hubannu kana nuun arganii, kan nu miidhamnu kana nuun arganii, Oromootu hattuun irra shuumee nu saamsisaa jechuudha. Miidhaan lammataa maali? Duris diina qabaachaa turre gaafiin qabu bakka irraa kaane Profeesar Maammaffaan haasa'uu danda'an. Diinummaan dur garuu it was offensive. Nurratti dhiibamneetti ka diina nutti. Har'a garuu maqaa keenyaan waan bu'aa hin qabneef waan dantaa Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu hin dandeenyeef. Bu'aa uummata Oromoo bal'aa dhiisiti. Bu'aa murna aangoo irra jiruutu waan tarkaanfachiisuu hin dandeenyeef kaanii kaan tuttuqanii biyya keessa saboota hundaan walolanii Oromoo sololchiisanii. Ollaatti immoo biyyoota Somaaliyaa walola, Jibuutiidhaan walola. Keenyaadhaan wal gaarreeffannaa jira. Suudaan keessa garee tokko seenee walola keessa jira jechuudha. Eertiraadhaan waloluudhaaf deema. Gama tokkoon nu ajjeesu nu saamu, gama kaaniin immoo bitaa mirgaan bahaa dhihaan kaabaa kibbaan diina irratti uumanii jiran jechuudha. Kanaaf rakkoon akka amma Oromoo mudattee takkaa saba kana mudattee hin beektu. Kanaaf sirni kun rakkoo kana hunda waliin gahee irra caala badii fi dongoroo fi hojjeteen yeroo ammaa laaffatee gara qarreera gahaa jira. Yoo kan jabaannu taate rakkoo kana jalaa uummanni kun yookiin dhibaa yookiin itti hammaatti. Sirni kun yoo uummanni kunii fi hoggansi isaa waliigalee sirna kana akka isaa ta'utti ofirraa geggeesse, kallattii isaa ta'utti ofirraa jigse, akka inni irraa jigeessan odaa dhaabbatee caayaa isaafis ta'u, sabaa sablammii biraafis ta'u ijaarrachuu danda'a. Callisee yoo eegu taate hoo maqaa saba kanaa mataa saba kanaa qabatee jiguudhaan saba kana fi biyya san balaa hamaadhaaf saaxiluudhaaf qarreera jira jechuudha. Maaltu barbaachisa? Yeroo ammaa tokko hoggansi mataa walitti qabatee muuxannoowwan kaleessa dabran muuxannoowwan biyyoota biraa irraa barachuudhaan akkaataa ce'umsi kun itti saffisuu fi akkaataa ce'umsi kun osoo hin butamin, osoo hin daddaaqin, osoo hadiidaan bahin dantaaf nagaa uummata keenyaa akkasumas kan biyya keenyaa eegsisuu danda'uun karaa qopheessuun barbaachisaadha. Ce'umsaaf yeroo adda addaatti wal qeeqaa turre maaltu dongorre, maaltu hanqate, bakka hanqate akkamitti guuttanna, akkamitti jabeeffanna, ce'umsoonni biyyoota biraa hoo maaliif gufatan, maaliif milkaayan, kan gufatan irraa maal baranna, kan milkaayan irraa maal baranna jennee ce'umsa sadarkaa sadii baasuu barbaachisa. Tokko barii sirnichi kufu immediately harcaatiin biyyaa akka hin uumamne, rakkooleen nageenya walitti bu'iinsi amma jiru kun akka hin hammaanne, qaamonni fagoof dhihoo harka keessanii irra caalaa akka hin borcineef interim administration jaaramu irratti mataa walitti qabatanii balbala cufatanii karoora baasuu gaafata.
biyya akka malee laaffattee waan jirtuuf biyya akka malee laaffattee dhukkubni hedduun keessa jiru waan taateef bariin namichi kun kutu ce'umsa qofaaf osoo hin ta'in itti fufiinsa saba kanaatiif fi biyya kanaatiif hedduu murteessaadha. Maaltu ta'uu qaba? Bulchiinsa akkamitti jiraata? Jeequmsa akka nammaanne, walitti bu'iinsa akka nammaanne, wal shakkiin akka nammaanne, namni mataa akka walitti qabatuuf ammumarraa itti qophaa'uu gaafata. Sadarkaa lammaffaa the transitional period. Transitional period san keessatti sirna akkamii ijaaruu barbaanna? Oromoo jidduutti, uummatuma keenya jidduutti sirna akkamii ijaaruu barbaanna? Fuulduree akkamitti ilmaan keenya dhaalchisuu barbaanna? Sabaa sablammoota biyya keenya jiran wajjin akkamiin jiraachuu barbaanna? Biyyoota ollaa keenyaa wajjin akkamiin jiraachuu barbaanna? Kan jedhu yeroo heeraaf seerri imaammanni itti dibeet godhamu, itti tumamu, itti wal falmamu, itti walii dhiifamu. Kan ta'u yeroo hammamii dheeratuu qaba kan jedhus ammumarraa irratti mari'atamuu qaba jechuudha. Sadaffaa irratti kan seennu filannoodha. Uummanni keenya kan qabsaa'e sirna abbaa irreetiin buluu osoo hin ta'in sirna mootummaa ofii filateen seera ofii tumateen buluudha. Kun immoo filannoo gaafata. Seera filannoo, adeemsa filannoo, yeroo filannoo kan akkamiiti kan goonu kan jedhu saniifillee qophaa'uu barbaada jechuudha. This is an urgent task. An urgent task. Wanti sirnittiin hangammaatu irra tureef wanni namni tokko biyya keenyas ummata keenyas goolee maqaa nu balleessee mataa nu nyaatee bakka deemee mataa qabannee saalfannee jiraannuu fi humna qabaatee biyya bulchaa waan jiruuf aangoo qabaateeti miti. Warri gamaa gamanaa siree isaa qabatee deemuyyuu yoo gadi dhiifne wajjin banna biyyatu wajjin bada jedhee sodaatanii malee lafaan ga'uudhaaf qophiidha. San immoo they are expecting, they are awaiting from the intellectual, from the political class to provide a roadmap, a viable, convincing, reassuring roadmap qopheessuu barbaada jechuudha. Kana qofaa miti keessattuu akka Oromootitti ce'umsatti aanetu miidhama hama uummata keenya irra gahe, cabinsa hama uummata keenya irra gahe. Uummanni keenya wal dhiigse, uummata keenya akka wal dhiigsu godhan. Ummata kana waliif fayyisu, ollaa keenya waliif fayyu, walii araaramu, reconciliation guddaadha gaafa. Diinagdee laamshee, diinagdee diigame kana deebisanii ijaaruudha barbaada. We need to engage in reconstruction. Kun hundaaf immoo merit based leadership, well thought out strategy qopheessuudha nu barbaachisa. Kuni waan amma televizyinii irratti kana jennu osoo hin ta'in ammaaf waamichi dhiyeessuudhaaf kan asirratti affeeramne gama kiyyaan akkasumas waahillee waliin hojjedhuun waan dandeenyu hundaan waan beeynuun warra beekurraa dhaggeeffannee karoora cehumsaa uummata keenyaa fi biyya keenyaaf ta'u. Uummata keenyaa fi biyya keenyaaf kophaa keenya osoo hin ta'in immoo sabaaf sablammoota bahaadhiyaa kaabaa kibba biyyoota ollaa keenyaas ta'e biyyi yeroo ammaatitti harka baay'ee keessa jira. Humnoota biyya sanirraa dantaa bitaaf mirgaa haa ta'u kaabaa kibbaa qaban wajjin wal hubachiisuudhaan ejjennoo keenya hubachiisuudhaan qophii keenya hubachiisuudhaan isaan eeguun osoo hin ta'in proactively akka nutti dhufan eeguu osoo hin ta'in itti dhaqnee hubachiisuudhaan qophaa'uudha nu barbaachisa. Abdiin bara 2018 ture fashalee sirni dimokiraasii fi walqixxummaa ijaaramuun hafee siyaasni burjaaja'ee nageenyi boora'ee dinagdeen kufee Oromiyaan dirree lolaa fi dirree beelaa taatee jirti. Waggoottan darban torban gochaalee hamoon sirnoota kamillee keessatti ta'anii hin beeknetu uummata keenya irratti raawwate. Qabeenyaa isaa saamuu fi saamsisuu irra darbee bakka ajjeechaan gara jabinaa irratti shaakalamu ta'e. Mormarraa muranii mukarratti fannisanii itti sirban. Haadhaa fi abbaa biratti rasaasaan addatti tumanii ajjeesan. Fayyaatti gogaa irraa baasan. Fayyaatti biyyee itti deebisanii awwaalan. Ajjeesanii reefka harreetti fe'anii gabaa naannessanii itti sirban. Waggoota kana keessa waan ijaan arguu fi gurraan dhaga'uu hin malle baay'ee keessummeessinee as geenye. Har'a kanasitti wal geenyeef miidhaan nurra ga'e walitti himnee boonyee wal boosisuutiif miti. Waan darbirraa barannee gara fuulduraatti socho'uutiif malee. Sirni amma jiru kun dhaabbilee siyaasaa Oromoo dadhabsiisee tokkummaa uummataa diiguu irratti milkaa'ee amma garuu deebinee adeemsi keessa turre nus
uummata keenyas kan kasaarse ta'uusaa barree kana hubannee wajjin teenyee mari'achuu fi kallattii qabsoo akeekuun ala daandii biraan akka hin jirre hubannee walga'uu keenyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kana gochuu dadhabuu keenyaan sirna hamaa kana ofirra tursinee uummata keenyarra dararaa guddaan akka ga'u gochuu keenyaaf itti gaafatama fudhachuu qabna. Dhaloonni amma jiru qofa osoo hin taane inni sichi dhufullee idaa akka dhaalu qabeenyi silaa isaa malu ormaan akka saamamu waan gooneef badiin keenya guddaadha. Jaaramansi Itoophiyaa cabinsa humna Oromoo gubbarratti jaabaru. Eega gaafa san uummanni keenya cabe hanqaa irratti mootummaan dhuftu cuftinuuhu ta uummata keenya disarmi gootu uummata keenya diidu malee takka waan gaarii ta uummata keenyaa gootee jira. Uummanni keenya biyya san keessatti uummata bal'aa, Afrikaa keessatti illee uummata bal'aa. Tuffiin tanaa gadi ni jirti. Wahuma jiraahu maqaa OPDOtiin ka jiru bar ni diina jedhanii qopheessanii fixatanii jirani. Oromiyaas ni diina jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti hanqamte akka uummata keenya tuffatan dur tuffii ture daranuu warri har'aan tana bilisiginnaaf hin jiru warra duraan dhiiga uummata keenyaatiin jiraachuu ture eega mootummaa qabatan galgalaa ganama dalagaan isaanii uummata keenya fixu isin cufaa beeka har'a tana balleessinaa. Laal Oromiyaan kan jaaramte dhiigaa fi lafee uummata keenyaatiin sanii har'aan tana ni balleessinaa. Maaliif balleessuu barbaadan diiganii basically har'aan tana bar Oromiyaan strictly speaking hin jirtu diigamteeti jirti. Tana bira dabranii kilastaratti uummata biyya addaan facaafnaa jedhanii kilastara eenyu ka baase yaada Birhaanuu Naggaati. Basically qaaniin akkanaan jirtu maaliif tuffatamne humna waan hin qabneef. Uummanni tokko yoo humna qabaachuu baate addunyaa irratti gatii takka illee hin qabdu waa takka illee godhuu hin danda'u. Akkamitti uummata keenya karaa humnatti jijjiiruu dandeenya sanirratti yoo focus goone gaarii jechuu barbaadeeti. Laalaan personally akka dhugatti ta'e duuna yaachiftu uummanni keenya Gujii keessatti yogguu dhumu, Wallaggatti yogguu dhumu, Baaleetti yogguu dhumu, Shawatti yogguu dhumu, almost everywhere Wallootti yogguu dhumu gamaa gamanatti laal 2015, 16, 17, 18 wani nu garsiise uummanni keenya walii dirmachuu akka danda'u walii dirmatanii yoo bakka takkatti badiin taate ta'uu hin qabdu jedhanii uummanni lafaa ka'ee sagalee isaanii dhageessisuu danda'an. Sani mootummaan EPRDF gadhiiftee akka jarri abaaramaan kun dhufee qabatu goosise tokkummaa uummata keenyaati. Har'aan tana yogguu namni keenya gamaa gamana akkanatti dhumu walii dirmachuu dhabuun gaafii hedduu nama kaafte. Uummanni waliin dirmanne tokko tokkoon bada seenaa ilma namaa keessatti tanuma kan barruu bara. Yoo ollaan kee badu lakkii nan gahu jettee yoo ati cal jettee teesse boru ganama sirra gaha tanaa jecha uummanni keenya walii dirmachuu danda'u uummanni keenya bakka fedhetti yogguu tokko dhumu yogguu tokko manaa wajji gubatu uummanni kun cal je'ee yoo taa'e qaaniin tanaa gadii ta'u uummata keenya irra jirtu hin jiru. Yeroon amma keessa jirru yeroo murteessaa yeroo itti hayyoonnii fi jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo wal hubannoodhaan tokkummaa fi tumsa tolfachuu sirna nama nyaataa kana buqqisuun sirna uummatni barbaadu diriirsuudhaan kallattii Oromoon ittiin mirga abbaa biyyummaasaa dhuunfatu akeeknu irra ga'ameera. Kaayyoon waltajjii marii kanaas hayyootaa fi jaarmiyoota siyaasaa Oromoo gidduutti wal hubannoo fi tumsi akka jabaatu kaayyoon isaas sirna Oromoo miidhaa jiruu fi ofiis bututee jiguuf deemu kanatti xumura gochuun uummata keenya tokkummaasaa itichuuf yaada akeekuu fi kallattii agarsiisuu akkasumas dantaasaa kabachiisuun gara nagaa fi tasgabbii waaraatti geessuuf karaa akeekuudha. Walumaa galatti hawwii biyyoolessaa Oromoo ilaalcha keessa galchuudhaan tooftaa yeroo gabaabaa fi tarsiimoo yeroo dheeraa irratti wal mari'atanii karaa milkaa'ina qabsoo Oromoo saaquu fi daandii milkaa'ina sabichaa akeekuudha. Haasaan ani qopheeffadhee mata dureen isaa tumsa qabsoodhaaf godhamu irraa gara tumsa jijjiirama dhufaa jiru tiksutti
akkamitti ceena kan jedhudha. Fedhii fi faayidaa uummata keenyaa eegsisuudhaaf jijjiirama dhufuuf kufaatii Abiyyiin booda dhufuuf akkamitti qophoofnaa qophiin keenya maal ta'uu qaba kan jedhu. Amma koomishinii seera heera mootummaa jijjiiru ta'ee as bahee jira. Achirratti karoorri isaanii amma I think hatattamaan itti deemuuf jiran September irraa ka'anii maal jedhaa seera heera mootummaa jijjiiranii tokkoffaa dubbii hiree ofii murteeffachuu kan jedhu seera heera mootummaa sanarraa haqu. Lammata sirna federaalizimii kana irra deebi'anii ilaalanii irra deebiidhaan akka haaraatti ijaaruu. Siyaasa eenyummaa sabaa irratti hundaa'ee haqu. Irra caalaa garuu nuuf akka Oromootti karoora baafatanii waan turaniif Oromiyaa kukkutanii bittinneessuu facaasuu deemu. Egereen Oromoo akka Oromootti akka sabaatitti dhabamsiimamuuf deemaa kan jedhudha. Sabni Oromoo akka sabaatitti ijaaramee akka hin jiraanne akka nuyi Oromoodhaa biyyi keenya Oromiyaadhaa abbaa biyyummaa barbaannaa biyya keenya gonfachuu barbaannaa akka hin jenne dhaloonni dhufu. Legal personalitiin Oromiyaa jedhamu akka hin jiraanne amma achi. Torbaffaan ani kaasu Jawaaris kaasee ture rakkoo dippiloomaasii walxaxaa keessa jirra. Lolli waraanaa bakka adda addaatirraa ka'a. Qaawa galaanaa barbaannaa jedhama. Somaaliyaa wajjin rakkoo uumtaa. Somaliland wajjin rakkoo uumtaa. Addunyaarra warra jiran waliinis an unnecessary diplomatic entanglement keessa jira. Akkuma beektan gargaarsuun mootummaa Abiy Ameerikaadha irra caala. Garuu ammoo biyyi sun BRICS keessa jira. Israel is interested to resettle Palestine from Gaza in Ethiopia. Lafni isaan irratti boqotan kam akka ta'e waanuma beektanidha. Uummata san achi buqqisuun waan biraa ta'e rakkoo akka rakkootti ilaalamuun hafee uummata san immoo uummata rakkoon adda addaa irra gahaa jiru irratti facaasuuf mariin tokko waliigalteen Ameerikaa fi Israa'el gidduu jiru Itoophiyaatti dubbataa akka jiran kana odeeffannoo har'a agarreetu jira. Rakkoo dippiloomaasii walxaxaa uummata ollaa ta'an wajjin, biyyoota ollaa ta'an wajjin, biyyoota Middle East jiran wajjin, biyyoota gurguddoo wajjin akka qabnu agarsiisa. Bakka na teenyeeti gaamma mariin biyyoolessaa Oromoo maaliif barbaachisaa kan jennu. Tokkoffaa yaada qulqulleeffachuu qabna. Galmi dhumaa qabsoo Oromoo maal akka ta'e waliigaltee irratti uummachuun yeroonsaa amma. Ilaalcha adda addaa qaamota Oromoo gidduu jiru addatti baafnee identify goonee wal simachiisuuf yaaluun kan waliin simanne immoo walirraa obsinee akka wal duraa duuba oofnu bakka itti goonudha. Kanaaf mariin biyyoolessaa nu barbaachisa. Bakka walii galluu irratti waliif tumsuuf walii wajjin dhaabbannee akka falman waan irratti waliin galle irratti wal hubachuuf waliif obsuuf wal qusachuuf nu fayyada. Bakka hundatti qaamonni Oromoo adda addaa afaan tokkoon dubbachuu akka danda'an nu goosisa. Rakkoo keenya gaafa himannu afaan tokkoon akka himannu deebii tokko akka eegnu nu taasisa jechuudha. Walumaa galatti karoora jecha fi gocha keenya haala qindoomina qabuun akka adeemsifnu adda addummaa qaamota mooraa qabsoo Oromoo keessa jiran gidduu jiru akka diinni ittiin fayyadamne adda addummaan jira. Qaamota siyaasaa gidduus saba keessas adda addummaa sana akka diinni ittiin hin fayyadamne qaawa banamuuf deemu hunda cuufanii tokko ta'anii dhaabbachuun barbaachisaa waan ta'eef mariin geggeeffamu gaafa sirnichi kufe akkamitti wal hubannoodhaan socho'uu dandeenya. Ammumarraa kaanee qophoofnee ce'umsa dhufu jijjiirama dhufu akka nuuf tolutti. Maquma kiyyaa fi maqaa jaarmaatiinis akka duraa wal hubannetti yaaduma gabaabaan dhiheessuu barbaada. Ka jalqabaa qabsoon ABO'n karaa hidhannoo haa falmu malee qabsoon karaa hundumaati qixxee deemuu qabdi. Karaa dippiloomaasii, karaa aadaa,
karaa miidiyaa akka isinuutti jirtan kana karaa hundumaa sirrooftee itti fufuu qabdi. Keessattuu warri karaa nagaa hojjetu, karaa nagaatti hojjenna jedhan qabsoo hidhannoo duukaa akka injifannoon dhihaatu taasisuuf cimuu qaban, warri karaa nagaa hojjetus qooda guddaa qaban jechuufi. Akkasumatti maqaa qabatanii taa'uu miti jaarmaa ofii qaceelchu dura